Maashaallah tabaarakallaa egaa har'aan tanammoo simboon kaameraa ofii fuudhuudhaan gara magaalaa deemtee jirti. Gatii kuduraalee fi muduraalee akkasumallee immoo gabayaa isinitti agarsiisuuf jechuudha hordoftoota kiyya. Kanaaf hundi keessanuu hangadhuma viidiyoo kanatti nu waliin turuu hin dagatinaa akkasumallee laayikii sheerii akkasumas yaada muraada keessan barreessuu hin dagatinaa isin jecha. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaallatamoo fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alaamanni isaanimni keessan nagaa isin jecha eegaa kallattii maan gara viidiyootti isin dabarsa jechuudha. Hundi keessanuu turtii bareedaa waliin qabaadha. Egaa ammaan tana jechuudha kunoo manarraa bootti jira akkuma argitan zaambiilii fi waraqaa tana qabadhee jira jechuudha. Asbeezaa mana keessaa waan tokko binna akkasumas gizee takka asbeezaa godhachuuf qarshii meeqaa hanga meeqaatti akka nutti fixu egaa viidiyoo keessatti kan isinitti haasa'u ta'a jechuudha. Hordoftoota kiyya asbeezaan kun waa gamta akka nuu tura dhugaa dubbachuuf warroonni hojjettoota mootummaa ta'an akkamitti akka jiraatan wallaahi hedduutu akka nama ajaa'iba. Mee hundaaf wajjumaan laallaa kallattii maan eega manaa baheen booda gabayaa ga'e isinii waraabuu eegalee hedduu viidiyoo waraabuun namatti hin tolu namni ija namatti bobaasa jechuudha. Kallattii maan ani gabayaa gizee deemu asbeezaa gizee bitu an fakkeenyaaf safara irratti gizee muddamaa malee qicoo bitu namatti hin tolu bakka baay'ina dhaqa jechuudha. Waan hunda adaamaa keessa maashaallah eegni kuduraalee hunduu salaaxaa addatti ka goommanaa addatti ka timaa baay'ee namatti tola jechuudha. Garuu diqqoo namatti hin gurguran isaan badanii. Fakkeenyaaf amma hiika shunkurtii gizee dhadhaan shunkurtii kiiloo 5 fi sanii olii irraa bitatan jechuudha. Garaagarummaa qarshii 10 qarshii 6 akkas qaba jechuudha. Warra kaawwan irraa maaliif baay'inaan bituu qabda. Bakka kanatti nama salaaxaan ni bada jedhee qarshii 20 qofaan bitadhee garuu kan ittiin baasan qarshii 40. Akkasumallee warra naggaadatti atarakkaban jechuudha. Jarri tuni yoo argitan cinatti namni isaanirraa fuudhee gurguratu fudhataa jira jechuudha. Jidduu kanatti immoo fuulanatti guranii achirraa qabe. Baay'ee takka namatti ulfaata viidiyoo waraabuun agartanii namtiin tun amma gurguruuf jechuudha kan isirraa fudhataa jirtu hangaruu diqqoo barbaada jedhanii kan birrii 20 irraa bitadhee jira salaaxaa dhoqqeen bismillah hedduu takka bakka dhoqqeen adamaa akkanatti gizee dhoqqoftu hin agarre baay'ee dhoqqee jira jechuudha. Hordoftoota kiyyaa kun hunduu toora salaaxaan itti gurguramuudha. Akkuma argaa jirtan isinitti mul'ata jedhee yaada. Egaa salaaxaa kiyyaa sii bitadheen booda asumaan immoo hiika shunkurtii dhaqee akkuma argitan kana hiika shunkurtii hiika timaatima hunduu garagaratti gabayaa baay'ee bal'aatu jira jechuudha. Hordoftoota kiyyaa dhoqqee bismillah asiinuu viidiyoo waraabaa nama hojii deemu malee hin ta'u hattuun adaamaa kanaas jaanjisiti osoo qabattee waan tokko deemtu booda harka qullaaf argita warri gabba'u barbaadan akkasumas keessattuu nan biyya alaatti galta yoo jiraattan isin jechuun akka biyya waan hin beekneef nama hojii deema yoo isin afoo deemtan namni isin duubaan laalaa deemu qaba jechuudha malee yookaan hin ta'u asitti waan hundaa gaafadhee bira darbee edes bakka qalbii irra na buutee bitadha. Shunkurtiin kun baay'ee akkanatti tolee jira maashaallah qarshii 70 kiiloon takka jetti 65 hanga 70 jira jechuudha. Shunkurtiin waltara akkasumas timaatimni kun qarshii 45 jettee jirti ammallee garana keessa deemee bakka hundaa jechuudha. Eegaas booda bita angizee maraa akkasuma gizee bitu bakka takka gadi bu'ee bakka takka bitu hin jaalladhu irra deemee ilaalee achi keessa qalbiin na jaallatti bakka kanatti dhoqqee agartanii bismillah dhoqqeen lafti koobilistoonidha garuu dhoqqee bismillah ndoon bakka dhoqqeen hin jirre deemaa waraabee waan ta'eef ofii kiyyaa bakka ejja filataa malee noormaali osoo akka jiru nu waraabee dhoqqeen qallaalii kana nama hin jibbisiisu maaliif yoon hunduu karaa kanaan deema baajajilleen deema gaariin jira gaariin kun asbeeza nama gara bakka makiinaa nama geessu jechuudha. Bakka karaan ciniqniqqa ka jedhe kana ayyaanni illee waan kalaa'ee fi ayyaanni soomee kan kiristaanaa jechuudha. Hiika kanatti kunoo timaatima jira. Timaatimni madadaa kanaan akkuma jiruun gurguddaadha akkasumas bareeda. Kiiloon tokko qarshii 45 jedhanii ka garuu qarshii 30 illee jira. Kunniin toorri kun 45 jedhan jechuudha kiiloo giraama tokko. Egaa namoonni baay'een jechuudha asbeezaa gizee bitan dhugaa dubbachuuf asbeezaa gizee takka godhatuuf birrii hedduu nama gaafata. Yoo asbeezaa hundarraa iyyuu kiiloo 5 yoo dhiqqaate yoo bitte birrii hedduu nama gaafata jechuudha. Hordoftoota kiyya haa ta'u immoo osoo argamee akkasii bitatanii bareedaadha. Maaliif amma fakkeenyaaf kiiloon tokko shunkurtii asitti birrii 70 yoo ta'e safara irratti birrii 80 jechuudha. Yaa namni illee hojjeta argatumaaf hojjeta haa ta'u immoo bakka waa hundarraan fakkeenyaaf kiiloo 10 yoo bitte gabaatti kiiloo 10 sanirraa birriin 10 dhibbaan hafti jechuudha. Kana jechuun kiyya warra naannoo irraa hin bitinaa osoo hin taane haa ta'uuti gizee bitattan
waan baay'ee gizee bittan gadi baatanii shunkurtii qofa osoo hin taane waa hedduu bitatanii waa hedduu sanirraa muutu birrii naftisu waa tokko nama shaffanti jechuudha. Akkasii garuu wanni ni badee bakka baay'inaa kana gizee dhaqan kiiloo 5 gadi namaan kennan jechuudha. Gatiin isaa bareeda ta'e kiiloon 5 gadi namaan kennani kiiloo 5 yoo bitte garuu gatiin bareedaadha. Shunkurtiillee wal tara isa kana agartanii as keessaa filaa asirratti naqan jechuudha. Kan lafa gajjii keessaniini. Egaa kan isin hordoftoota kiyyaa kunoo zinjibilillee jira ture garuu zinjibila manaanii qabaa hin bitu. Qaaraallee jira. Qaaraan kiiloon qarshii 80 kaarotiin qarshii 70 hanga 80 jechuudha. Hordoftoota kiyya qaaraa hundee diimaa dinnichaa yookaan moosee hundumtuu jira. Egaa kanatti ilaalleen booda gara ka binnu hin beekne ilaalaatuma jira haga silaa homaa hin binne maaliif bakka maraa akkuma dura isiniin jedhe san lallaalee egaa bakka kanatti tolte bita akkasumallee isinitti illee agarsiisa jedheetumaan egaa gabbaa'ee jedhee waraabutti jira aspireeshin dinnichallee ni jira qaaraan jira kunoo akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Hordoftoota kiyya hundi keessanuu laayik godhuun keessan egaa akkuma fufetti haa ta'u asumaan warroonni ji'a kana keessa yuutuuba kiyya ilaalaa jirtan wallaahi hedduu takka naa galatooma ulfaadha hedduu takka isin galateeffadha hedduu sabskiraayib godhaa jirtanii ilaalaa jirtanii maashaallah tabaarakallaa isin hordoftoota kiyya ammallee mutu sirriitti ilaala osoo isin akkanatti na ilaaltanii waa hedduu isinitti agarsiisa ture. Viidiyoo nyaataa namni baay'een viidiyoo nyaataa jaalata jechuudha yuutuubii kiyya irratti garuu viidiyoo nyaataa waraabuun gizee takka dalagaa baay'ee dalaguu jechuudha. Maaliif nyaata sanillee hojjetuun addatti hojiidha. Viidiyoo yogguu waraabde immoo bismillah hojii biraa ofitti dabalta jechuudha. Egaa waraabdeen booda editii goota baqa haga sa'aatii teettee waraabdee san gizee editii gootullee akkasuma sa'aatii sitti fudhata waan badaa waan keesseen ilaaltee editii goota waan ta'eef jechuudha. Namni moo taa'ee sin waraabu ni hifata dadhabbii qaba jechuu barbaadeeti akkasii dadhabamee waraabamee yoo ilaalamin immoo hedduu nama aarsa sanuma saniif malee osoo isin ilaaltanii hedduu isiniif waraaba inshaallah. Egaa shunkurtii hundaa laalee geesseen booda bakka toora kanatti immoo raafuu maramaan bakka baay'inaatii bita isallee kiiloo 5 olii fi 5 ol kan namatti gurguramu maashaallah garuu fireeshidha kun agartanii baay'inaan gurgurama jechuudha. Anama kiiloo 5 bita didiqqaa yoo filattee firee 3-4 ta'uu danda'a garuu waan diqqaa guddaa hin jedhu ka bareedu ka jechuun bakka ija kiyya afutti natti bareede bitadha yeroo baay'ee kanaafuu ammallee as keessa laalee kiiloo 5 qofa bitadha hin bada waan ta'eef jechuudha. Maaliif firiijillee an guyyaa 5 haga 6 ol kaa'uun natti hin tolu goomanallee haguma fedhe ta'aa oolu bakka akkasuma kaa'uu hin fedhu. Kanaafuu kunoo lamaan kana filadhee jira gurdaadha kiiloo 5 qarshii 90 bita jechuudha. Egas booda biteen booda indee 45 bita jechuudha tokko jedhee itti haasaa ture. Garuu fireeshidha akkasumas baay'ee gurguddaadha jechuudha. Malee osoo didiqqoo bitee tariitii firee 3 firee 4 ta'uu danda'a gin gurguddaa barbaade bakka iji kiyya bareedisaan fudhadhee jira. Eegas booda kara meeshaa itti aanutti deemna jechuudha hordoftoota kiyya. Kunoo as bira immoo akkuma argaa jirtan kana timaatimni jira shunkurtillee hin binne bakka kanatti illee laaleetummaan irra darbe amma as biratti immoo qalbiin kaarotii irra na buutee jirti. Kanaafuu kaarotii kiiloo tokko naaf mazzane jedhee jira kiiloo tokko kaarotii wadadee jira. Duraanillee baay'een bitu kaarotii jechuun manaan dhabamu hin qabu garuu akka shunkurtii san kiiloo 5 hin bitu kiiloo 3 akkas bitaa ture 2 bitaa har'a galuu kiiloo 1 bitadhee jira. Akkasumallee shunkurtiin kunis kunoo ni bareeda haa ta'uti ammallee shunkurtii ho'i garasitti argee ture waan ta'eef ka isa ga'u hin agarre. Kanaafuu kunoo bakka kanatti bitadhe jechuudha. Amma shunkurtiin kun maashaallah baay'ee takka bareeda agartanii madadaan kun akkuma jiruun 70 kun akkuma argaa jirtan kana kiiloo 5 bitadhee jira isin hordoftoota kiyyaa. Egas booda immoo asitti misira manaanii qabaa kanaafuu atara diqqoo si bitachuu barbaade kikii ataraa jechuudha. Kiiloon tokko qarshii 140 galee jira bismillah. An qarshii 100 fi aga 120 gizee jiru beeka. Ammaan tana garuu 140 jechuudha kiiloogiraamni tokko wal taraa kikii ngogaa bilchaatuuf kan bilchaannetu jira. Egaa ka bilchaatu jettee jirti dhugaa maamila ni qabaa ture garuu gara maamila sanii hin deemne kikii qofaaf jedhee diqqoon fagaata. Egaa isa bitee geesseen booda immoo asumaan baajiin kun as jirti asitti harcee yookaan duqeetii bitachuu barbaade duqeetiin kun kiiloo 5 irraa kaasee jira ishigiin kiiloo 5 kiiloo 10 kiiloo 25 kiiloo 50 kanaafuu akkasitti bitachuu dandeetta jechuudha. Bakka kanatti ni qannasaa
akka kiiloo lafa keenyaaf amma suuqarraa gizee bitan jechuun kan madaabaraa keessa hin jirre jechuudha. Safarratti gizee bitan qarshii 120 qarshii 110 illee akkuma suuqii wal tara garuu gizee akkana bitan bareeda. Eega segeesseen booda abukaadoo dheedhii kana bitadha kiiloo lamaan takka dheedhiidha garuu feestaaliin akkanatti ka bilchaatee garmalee babbade biturra. Dheedhii isaa akkana bitanii feestaalaan yookaan madaabaraan martanii hojjettan guyyaa 3 hanga guyyaa 2 hanga 4 keessatti haala bareedaa ta'een bilchaata. Eegas booda kunoo hordoftoota kiyya mana gallee jirra. Eega mana gallee jenneen booda kunoo viidiyoo isinitti agarsiisa jechuudha wanga bitee. Eegaa hundi keessanuu laayikii gochuu hin dagatina. Kuni harcee duqeeti yookaan kiiloo 25 kiiloogiraama 25 kun akkuma argaa jirtan kan harcee gizee bitattan yookaan fiqir yookaan barakat isaan lamaan beekan baay'ee takka bareeda kuwwan ni qannasa gatiini garuu midhaan gizee tolchanii agas maraa miti. Asitti fosoliyaan kun ona jira. Fosoliyaa kanallee gimmaashuma bitee wantan ajaa'ibirraa gabayaa hadha turee gabayaa odda deeme baay'ee takka turee jira ofii kiyya odda deeme goommana kana jechuudha. Birri 50 bitee wallahi hedduun ajaa'ibe bakka amanuun dandeenye duraan akkanatti birri 20 bahaa ture ji'a kana keessa maali sooma maal jedhani anna ajaa'ibe garuu waanuma fedhuuf bitee goommana ni jaaladha. Namni goommana hin jaalanne jira jedhee hin yaadu. Qabaa takkiitti na birri 50 bitee yeroo jalqabaatiif goommanni birri 50 galuu isaa irraan tan arge jechuun 20 ture dhiqqaatullee 20 baa ture waddadee yoo jedhamu 20 galii ture garuu ji'a kana keessa 50 galee jedhanii 50 bitame jechuudha. Hordoftoota kiyya goommanni tuni itti aansee abukaadoon kiiloon takka qarshii 35 dheedhiin jechuudha garuu bilchaan isaa birrii 70 kanaafuu walakkaatti jechuudha. Dheedhii bitanii guyyaa 3 hanga 4 lafa kaa'uudhaan fayyadamuu dandeettanii. Sana osoo fixin immoo gizee 2-3 bitatanii akkana lafa kaa'uudhaan maashaallah haaraa bareedaa ta'een bilchaata manatti gizee bilcheessitanii gatiin isaallee gabilchaate qarshii 70 dheedhiin 35 kanaaf dheedhii bitee guyyaa 3-4 booda ni fayyadama. Osoo san fayyadamee fixin dheedhii bitee ammas akkasitti kaa'attan haala bareedaa ta'een malaan bishaan waddan jedhanii miti. Kanaafuu malatti fayyadamaa isiniin jira. Itti aansa salaaxaa kanallee qarshii 20 bitee maashaallah salaaxaan gatii bareedaan bitame maaliif hin jiru 20 akkanatti. Amma soo gabaarra nu biratti jechuudha gullitiin balbalum kiyya jirti garuu akkanatti fireen takka birrii 10 gurguranii tana jechuudha akkanatti garuu diqqoo taate malee tunniini. Kanaafuu walumaa galatti bareeda bitee jechuu barbaadetti qarshii 20 bitee salaaxaa. Egaa hordoftoota kiyya warroonni hanga mana daawwataa jirtan laayikii gochuu hin dagatina. Bakka kanatti immoo osoo gabaa deemu cinaadhaan gooree baaziliinii manaan qabu ture. Baaziliinii bitadhe jaara qaba keessatti argina isinitti agarsiisuuf baaziliinii manaa dhabee hedduu akkanatti bakka hin beeku manaa dhabee hin beeku baaziliinii isa orijinaala jechuudha. Baaziliiniin kun orijinaala feekii qaba. Kanaafuu gizee bitattan kun orijinaala ta'uu isaa addaan baafadhaa isiniin jedha. Egaa baaziliiniin tuni qarshii 200 wanta isin ajaa'ibu jechuudha. Qarshii 50 irraa kaatee 200 galtee jirti baaziliiniin takkittiin. Asitti immoo timaatima kana bitee jira. Kiiloon takka qarshii 35 bitee kadiimaa barbaade waan ta'eef kuwwan garuu gurguddaa ta'ee kadheedhiif keessa qabu qarshii 45 jedhani. Asitti immoo qaaraa bitee jira. Qaaraa ruubii jechuudha. Kun ruubii birrii 30 bitee kiiloon meeqa akka ta'e tilmaamuun ni danda'ama. Ruubii birrii 30 bitee jechuudha. Hordoftoota kiyyaa gimmaashni 60 kiiloon 120 jechuudha. Itti aansee immoo asitti hundee diimaa yookaan qaayisirii bitee jira. Kun akkuma argaa jirtan kana qaayisiriin gizee baay'ee ka mi'aawu akkanatti ka sirri diimatu muluu sirriitti hin diimanne gara gurraachaa siqutu mi'aa gizee baay'ee hondiin isaa kun agartanii mee hundaafuu laalla kana mi'aawusa inni waddade immoo yeroo ammaa shunkurtii illee kacaale gatii shunkurtiitiif gatii timaatima illee kacaale kaarooti jechuudha. Maashaallah hedduu bareeda garuu gatiin isaa hedduu takka urgiidha. Kiiloo tokko qarshii 75 hanga 80ti. Waaw laala maashaallah hedduu takka bareeda. Kun kiiloo tokko fresh jechuudha. Itti aansee immoo xiqqoo goomman yookaan raafuu maramaa. Egaa hordoftoota keenya kun raafuu maramaa lamaan isaa kun kiiloo 5 hedduu ulfaata baay'eedha. Normaalii ka baay'een ulfaanne gabaa irratti naannoo irratti birrii 30 birrii 25 illee jira. Kun hedduu takka ulfaata. Ka oolee bulee miti fresh yaa kun akkuma argaa jirtan kana fresh yookaan afaan keenya ka ooleen bulle jechuudha afaan dheennatti murame ta'uu ni mala. Lamaan isaa kiiloo 5 kan akkanatti qarshii 90 hanga jechuudha.
Tariiti kabiri deemishaan illee soddoma illee jiraatu danda'a fireen tokko. Shunkurtii. Filannoo kiyya jechuudha kun akkanatti argee bakka inni bareeda waan ta'eef kiiloo shanii yoo wantanii gurgurtaa waan filadheef lama bichaa ta'ee lamaan isaa qarshii 90 jechuudha. Inni biraa mootu asirra dhufnaa achuma taa'ee yoo raatu. Kun akkanatti jira. Egaa haala dhumaatti yoo turtan jechuudha asbeezaa kana walii galatti qarshii meeqa akka fixellee isinitti immoo rakkoon hin jiru. Maashaallah dinnichallee baay'ee bareeda. Kana fakkaata. Kun kiiloo 3 kiiloon tokko qarshii 35 dinnichaan jechuudha. Asitti immoo kun tikii ataraati. Kiiloon takka ani gizee qarshii 120 akkas beekaa ture. 140 bitee amma kiiloo tokko. Eshi. Ini biraan mootu shunkurtii. Shunkurtiin kun waaw shunkurtii isa bareedaa fi isa gabaarra jiru keessa ija namatti bakka namatti tolu jechuudha jechuun gizee ilaalan. Kiiloon tokko qarshii yeroo ammaa shunkurtiin 65 hanga 70ti. Kunuun 70 bitame kiiloon tokko jechuudha inni. Egaa hordoftoota keenya kana fakkaata akkuma argaa jirtan kana jechuudha maashaallah kunoo raafuun maramalleen kunoo jira firee lama kun duqeetii fiqirii hedduu takka bareeda ta'e duqeetii bareeda kiiloo 25 kunoo akkuma argaa jirtan kana kaarootii illee waaw kaarootii baay'ee takka fireeshi ta'e jechuudha akkuma argaa jirtan kana yeroo ammaa kana kaarootii widdiidha asbeeza kanneen keessa yoo dogongoruu baadhee ka ammas jiru kana hundaa keessaa iyyuu kuduraalee keessaa jechuudha. Isa kanatu widdi kaarootiin qarshii 75 hanga 80 kiiloon takka jechuudha. Akkasumallee raafuun hedduu takka wadidee jira goommanni gurraachi hagattiin tun birri 50 jechuudha. Duraan birri 20 ture birri 50. Akkasumallee mootu kun salaaxaan kun akkuma jirtu birri 20. As bira mootu kun fosoliyaa kiiloon tokko qarshii 80. Ejersi qarshii 20. Abukaadoo dheedhiibte kiiloon tokko qarshii 35 hanga 40ti. As birallee kun kana fakkaata jechuudha. Horoonni hanga ammaan waliin turtan ulfaadhaa galatooma laayikii gochuu hin dagatina. Ittiin bohaaraa ittiin bashannanaa ittiin jedha. Egaa akkasii hordoftoota bakka kanatti na waraabdu malee naan jette jirti. Mina waliin tura. Namatti hin jechuudha. Tana baratee fudha diqqooyti maashaallah hedduu goobaziidha. Na horaa fi gisee itti haasa'anii itti tola. Yoo haasofsiisamne hundumaa fi turtii gaarii waliin qaba. Afaan Oromooffaatiin maal jedhama halluu? Dinnicha jedhama maal jedhama? Haala dinnicha hin jedhamu. Dinnicha jedhama. Afaan Oromoon baranneeti. Dinnicha hin jedhamu. Shunkurtiin hoo maal jedha Oromooffaan? Shunkurtii jedhama koo. Haala shunkurtii hin jedhamu. Shunkurtii amma dinnichaan moosee jedhama nuusitti hima. Shunkurtiin hoo maal jedhama? Achirra qaanatti. Shaya ta'uu kaawwan illee si gaafadha natti ogeessite. Waaw shunkurtiin maashaallah baay'ee takka bareeda baay'ee takka isinii jedha hordoftoota kee. Kun amma shunkurtii kana odiqqaate ji'a 5 tursiisuu qabda. Ji'a 5 tursiisuu qabda gizee waa gootu suututu walakkaatti godhe. Walakkaatti godhe siin jedha fireen takka yoon guddata. Shunkurtiin wadda deebar. Kiiloon birrii 70 galee jira. Alhamdulillah qannasee jira dhugaa dubbachuuf akkasii miti. Ija 150 galee jira. Eeshi kunoo maal jedhama biyya keessanitti? Kun kana fuudhi. Qasiri. Qasiriin afaan Amaariffaatiin. Wayyoo nu qasiri malee hin beeknu koo. Qasiriin afaan Amaariffaatiin jetti. Hundee diimee jedhama Oromoon hundee diimaa. Hundee diimaa. Ala nu qasiri jennaani. Ara? Eeshi deemee asitti illee si gaafadha. Amma maal keetta? Amma salaan timaatimii. Timaatimii firiijii keessa keettaa hunda si kaa'amu. Ijarsa kana fuudhu. Warraan kaan. Eeshi. As birattoo kun maal jedhamu kun? Kun afaan Oromooti. Goomman xiqqillili. Haala yaali. Kana waan beekna koo. Eeshi xiqqil goommanii afaan Amaariffaatiin raafuu maramaa jedhama afaan Oromooti. Fuudhimee kunniin ammoo warri lafatti hafe kun warra firiijii keessa galu waan ta'eef kan asumatti dhiifnaa. Kan ammootu feestaaliin marra akka inni bilchaatuuf dheedhiidha jechuudha. Kuni qaaraa kan raafuu wanta asitti hafe kun hundi firiijii keessa gala. Harcallee firiijii keessa galcheshi.